Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniin nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan sin argamu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo ajaa'ibsiisoo tokkoon isiniif qaba. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti wanta hedduutu ta'ama. Haa ta'uutii wanti guddaan nama burjaajesse tokkos ni jiraata. Odeeffannoo keenya keessatti kan isiniif himu ta'a keessayyuu waa'ee Jaalmarroo Dirribaa irratti viidiyoo OMN gamaa fi gamanarraa walitti muranii Jaalmarroon akka ajjeefametti gabaafamaa jira. Keessayyuu miidiyaa hawaasaa TikTok kanarratti haala baay'ee burjaajessaa ta'een dubbatamaa jira. Namoonni hedduu gama inboxitiin viidiyoo san nuuf erganii jiran. Anis viidiyoo san qulqulleeffachuudhaaf yeroo fudhadhee jira. Amma qulqulleeffadhee adda baay'ee jira. Waa'ee Jaalmarroo keessa jiru maal keessa jira yeroo ammaa kana haala inni keessa jiru qabatamaan isin biraan ga'a. Isa qofaa miti. Biltsiginnaan jaarsummaa irra ergatte irratti waan haaraa tokko fidde. Innis maal inni tooftaa itti araaraman irratti wantoota isaan barbaachisan ulaagaalee Tigraay hin fudhanne hedduu kennite. Inni biraan mootu gubachuu diroonii yookaan xiyyaarri isaanii haleelamuu guutumaan guututti irraa akka ta'e miidiyaa hawaasaa kanarratti hafarsaa jiranii jechuudha. Kana qofa osoo hin taane obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi hayyoota Oromoo hidhaa keessa jiran yeroo ammaa kanatti miidiyaa hawaasaa irratti duulli tokko taasifamaa jira. Innis maal inni akka isaan yoo gadhiifaman furmaanni biyyattii kanaa jiraatu waan jedhu irratti haasa'amaa jira. Isaa fi odeeffannoolee tokko tokko gama dhumaatitti gara biyya alaa kanallee Sudaan akkuma beekamutti jeneraaltichi yeroo fonqolcha taasisee ture deebi'ee ofumaaf of muudee yeroodhaaf mootummaa biyyattii akka ta'u dubbatame. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya kana hunda babal'inaan isin biraan ga'a jechuudha. Jalqaba irratti mee kan isin eegalu waa'ee Jaalmarroo Dirribaati. Baay'ee na kolfisiisan. Miidiyaan hawaasaa kun akkaataan itti fayyadama murteessadha. Haa ta'uutii viidiyoo baay'ee fakkaataa tokkotu ta'ame. Viidiyoon kun akkamitti fakkaachuu danda'a? Viidiyoolee namni anamma gaafa viidiyoo haasa'u jechoota baay'ee garagaraa filadha. Jechoota filadhu san namoonni gamaa fi gamanaa keessaa jecha tokko keessaa murate jecha wal fakkaataa wayii uumuu danda'a. Isumarratti viidiyoo OMN oduu dubbisu keessayyuu Muhammad Fantaallee yeroo dubbisaa turetti viidiyoo inni asitti waan biraa haasa'e, viidiyoo inni achitti waan biraa haasa'e, viidiyoo inni gara biratti waan biraa haasa'e walitti muranii maal jedhaa? Obbo Jaalmarroo Dirribaa mootummaa faashistii Abiyyi Ahmadiin ajjeefamuusaa dhagahamee jira jedheetiniin jecha kana walumatti galchanii gabaasan. Viidiyoon kan Muhammad Fantaalleeti, sagaleen kan isaati. Bakka wantichi sirriitti fakkaata. Sababni isaa maaliif? Wantoota amma inni garagaratti filate. Fakkeenyaaf waa'ee Jaalmarroo Dirribaa hidhannoo isaatiin akkasitti injifatee jira waan jedhu gabaasee ergasii mootummaan Abiyyi Ahmad biyya akkana gochaa jira wantoota adda addaa gabaasa. Jechuma kana gamaa fi gamanaa waan inni asiin waa'ee Abiyyaa isa irraa muranii asillee waa'ee Jaalmarroo kanaa isa irraa muranii mootummaan Abiyyi Ahmad qabsaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa ajjeesee kan jedhu jecha wali fakkaataa kana kanatti walitti galchanii miidiyaa irratti maxxansan. Namni dhugaadha miidiyaa OMN itti jedhee rifatee ture. Itti fakkaatee ture. Anis anka rifadhe jabeenna warra miidiyaa keessa jirullee qunnamee akkami oduu kana isin gabaasee maaltu jira nu akkami dhaga'uu dadhabne waan jiru wayii maaliif wanti tokko wanta dhaga'u ta'ame jechuun miidiyaa addunyaa hunda waliin ga'a. Garuu gaafa laalee deebi'u viidiyoo san taa'ee dhaggeeffadhe deema viidiyoo OMN dhaggeeffadha jecha asitti inni fayyadame waan biraa achitti fayyadame waan biraa walitti hidhanii hawaasa burjaajessanii jechuudha. So Jaalmarroo Dirribaan nagaa qaba har'aa miti biltsiginnaan amma duras ajjeestee turte. Amma duras ajjeestee turte gisee sadii ol ajjeestee turte inni garuu jira. Afaan nama ajjeesuun duruu kan biltsiginnaati. Isinii galee biltsiginnaan feekii adda addaa sagalee garagaraa walitti guurte amma homaanaa ta'e kana gamaaf gamanaa walitti guurte waan birallee uumuu hin dandeetti. Maaliif sagalee makiyya jechoota tokko keessaa muratan sayaachi walitti hidhan gaafa ati walitti hiitu haasaa tokko ta'aa jechuudha. Kanaaf kijiba biltsiginnaatiin namoonni akka tasaa amma ila kalee galgala dhugaa rabbii garaan nyaatti mucayyoo wayii booyaan natti dabalte dhiifama jaalala isaaf qabduuf boosse maaliif dhugaatti fakkaate waan ta'eef wantichi booyaa maaloo maal adda nuuf baasii maaltu ta'ame ani baay'ee tokko rifadhee tiktokii keessaa bahuu dadhabe hanga sitti bilbilu kana moobaayilii koo qabachuu dadhabe naan jette anuu rifadhee maal jedhee mees natti ergite gaafa ergitu wantichi akka wanti feekii akka waan soba ta'e dubbichi takkatti maan naa gale sagaleen adda citee deebi'aa beekta
gamaaf gamana walitti fudhatame akka barate jedhee hundumaafuu yeroon badaadha kan jedhu hubadhee namootatti bilbilee jechuun warroota miidiyaa OMN keessa dalaganii fi namoota hedduu achi booda gaafa deemee ijaarnatti himte soba ta'uu adda baafadhu viidiyoo gamaaf gamana walitti guuramee jechuudha. Kanaaf kijiba biltsiginnaa tasallee fudhatinaa odeeffannoon akkanatu osoo jiraate nuti isin biraan keenya warra biltsiginnaa kun kijiba isaan beeytanii. Kanaaf Jaalmarroo Dirbaan nagaa isaatti diina raasaa jira, hojii sabaatirra jira. Argite hololas diinatti keessaa bilisain Jaalmarroo har'aami biltsiginnaan kaleessa ajjeeste garuu inni lubbuudhaan jira. Isinii galee asiin odoo jarra ajjeeste jedhu asiin woboo eebbisiisaa ture namni kun. Isinii galee nama rabbii fi sabni Oromoo isa eeguudha jechuudha. Kanaaf holola karaan hin burjaaja'inaa nagaa isaati isiniin jechuu barbaada. Inni biraa maal inni biltsiginnaan kaleessa fi har'a jaarsummaa ergatte keessatti ulaagaa hedduu. Ulaagaan isii tokkoffaa Walloo fi Affaariin akka TPLF gadhiiftu gaafatte. Lammaffaan wayyaaneen Abiyyi mootummaa ta'uusaa akka amantu gaafatte. Isinii galee biyya isaaniitti deebi'anii rakkoo kana akka furatan gaafatan. Garuu wayyaaneen kana fudhachuu miti gurran seenu. Affaarii fi Walloo gadhiistee duuba deebi'uun of tumsiisuu ta'a hin fudhattu. Abiyyi mootummaa ta'uusaa amanu hin fudhattu. Jecha kana fudhatuu miti gurrattuu hin galfattuu jarri maal taatan jedhan. Kana jaarsummaadha jee ergadha. Kun jaarsummaa osoo hin taane kadhaadha. Kuni fudhatama takka hin qabu TPLF biratti dhiisi addunyaa biratti iyyuu. Uummanni hangana wal madeessee uummanni hangana wal balleessee akkamitti jaarsummaan fudhata jettanii amantan isin hin jiraatu. Kana qofaa miti guyyaa har'aa helikooftara diroonii kaleessa jarri Affaaritti harkaa barbadeessite hin waakkate. Suuraa jarri hin maxxansine kan sobaa tokko fidanii suuraa bara 2016 biyya biraatitti Afgaanistaan moo maalitti dhahame tokko fidanii suuraa kana fayyadamanii maaliyyoo jedhan. Garuu helikoftarri bu'ee jira. Dirqama helikoftarri bu'ee sun kana jechuun dirqama miti. Ammoo viidiyoonis jira. Viidiyoo san dhiisanii suuraa biraa kan ijoolleen tokko tokko maxxansite ilaala. Namni tokko tokko gaafa maxxansi adda adda maxxansu kan fakkaatu maxxansa. Wanti sun waan ta'ameef neetworkiin fa'aa waan hin jirreef kan isa fakkaatu bakka buusanii maxxansan. Isuma dallawatanii kijibaa uumuun dhaabne maa akkatti kijibdaa biltsiginnaa. Asii waraanni kiyyantu qabna jettee waa akkatta. Waraanni kun akkatti boo'ee Abiyyi nu ficcisiise rabbii jedhii furmaata laali jedhan. Jedhana viidiyoon tokko kan baay'ee gara nam nyaatu kan imimmaan nama fixachiisu gadhiifamee jira jechuudha TV Tigraay irratti. Ummata baay'ee lafarra duguusisaa jira mootummaan kun. Ummata ilmoo jalaa fuudhee abbaa jalaa fuudhee barnoota keessaa fuudhee dararaa guddaa irraan gaa jira. Ilaa ani viidiyoo tokko isin dhageessuun barbaada tureyyuu garuu viidiyoo sun baay'ee tokko onnee fi miira nama tuqa waan ta'eef sadarkaa miidiyaan nama adabuutu irra gaa. Yoo danda'ame gama fuula miidiyaa feesbuukaa kiyyarra dhaqaa hordofa. Viidiyoo san dhugumatti yoo dhageeffatte jette dhaaba biraatu nama deeggaru yoo taate abdii jireenya irraa si kutachiisa. Sababni isaa maalinni haala baay'ee suukaneessaa ta'een ilmaan namaa keessayyuu daa'imman Oromoodha warra waraana fi hin geenye umriin isaanii lafarraa duguusisaa jira. Leenjii tokko hin qaban isaan umaan beekan jedhan garuu humni Tigraay humna bilchaataa humna leenjiyaa humna ga'umsa guddaa qabudha. Humna ga'umsa qabu kanaan daa'imman barnoota irraa fuutee achi fiddee duguusisaa jira. Kana immootu warri booji'ame boo'ee boochisee imimmaa isaanii lafarraa caasee dubbachaa jira. Feesbuukii makiina jala dhaqaa ilaalaa jiran. Namni viidiyoo san arge Abiyyiin har'a miti odoo inni Oromoo sana bilisoomsee jannata galchee araarama takka kan godhuuf jechuudha. Onneen nama caba. Isinii galee haala hamaa kana keessa jira yaa jiran. Kana jechuudha inni biraa waa'ee hayyoota keenya ammas furmaanni Itoophiyaadha hayyoota keenya hidhaadharraa hiikuudha. Hidharraa hayyoonni keenya ni hiikamne taanaan Itoophiyaa keessatti nageenyi uumamu waan jiraatu si fakkaatu. Namni yaada bilchaataa qabaate namni yaada gadi qabu gadi dhaabee deemu jiraate tasa biyyattii tana nagaan argachiisuu jechuudha. Hayyoonni Oromoo gaafa gadi ba'an garuu ilaalcha hamaa isaan qaban kana akka sirreessan abdii guddaatu jira. Ammoo biltsiginnaa isinitti meera kufteerti abdii kutannaadhaaf wantoota akkana kana gochaa jiranii abdii kutannaa isaanii kana tasa Oromoon dhaga'uun qabu akkasuma woboon dhaga'uun qabu. Kana jechuun biltsiginnaan hin buutu miti. Biltsiginnaan dhumni sii ga'eera. Ummatuma keenya balleessuuf ummatuma keenya miidhuudhaaf hangarraa ta'aa jirti jechuudha.
kanuma daawwattoota hordoftoota keenya dhuma irratti mootummaa Suudaan haaraan ofuma isaati fonqolcha raawwate ammas of muudee jira jeneraaltichi jechuudha. Kanaaf akka Suudaan sanitti illee nama jabaan jiraatee mootummaa fonqolcha mootummaa irra taa'u hin jiru yoo dhaaba siyaasaa ta'e malee haala akkanaa keessa jirra daawwattoota hordoftoota keenya odeessin ammaaf qabnu kana fakkaata turtii gaarii naaf qabaadha walitti dichaana.